durallee ganna keessa badii geessisa. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeree ganda Dhiibuu jedhamurraa jiraattonni dubbisne lolaa lagni Awaash guutee gandichatti dambaleen qe'ee isaanii gadhiisanii amma bakka qubannaa jiraachuu dubbatu. Maala binettanii balaa jiranis waan bara kana waan ijoollee kan nagira jiranii dhiira tokkoo fi dubara sadii. Maluma jirra halkan sa'aatii sadii walakkaatti doosee ta'u nurra garagale. Ana abbaa warraa kiyyeen dhukkubaa ija dhukkubaa. Eddatti daa'imumti natti mirmattee manuma keessatti girgiddaa uranii dagalee irraan muka gurgurtanii akkasumatti achirratti gallee qooti irratti galle. Waan qabnus achimarratti guyyaa sadaffaadha midhaan oduu bakka dhiboodhaan hin argatin. Akkasitti lafa gahaatitti nu beechan kun immoo karumarra jiru. Innetuma keessaa baane lubbuu teenya. Bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Diriirsaa Waaqumaa battala balaan sun mudateerraa eegalee lubbuu namaa baraaruuf hojii hojjetamaa tureen milkoofneerraa jedhu. Bidiruu bakka adda addaarraa ergifatameen namoota baraaraa jiraachuu fi qabeenya uummatarra miidhaa ga'u xiqqeessuufis hojjechaa jirra jechuun BBCtti himan. Hojiin hojjetame calqaba irratti lubbuu namaa baraaruudha. Kanaaf miidhaan akka irra qaqqabne motora yookiin bidiruu lama kan federaalaa kan jiru ture isaan itti fayyadamuudhaan guutumaan guutuutti lubbuun namaa baraaramee jira. Itti qabeenya horiin illee jiraachuu baate qabeenyi mana keessaa midhaan manatti duraan qopheeffatanii lafti qotatanii kana irratti miidhaan bishaan sanaan qaqqabee jira. Abbaa warraa naannoo 526 isaan kan irratti balaanni kun kataa nuti yaadne waliin guutee jira jechaadha. Maatii isaanii dabalateetii kun kan ta'e. Naannoo sanatti gargaarsi barbaachisaa ta'e godhamaadha kan jiru. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa bara 2013tti sirna gadaa kan hambaa UNESCO ta'uun galmaa'ee sadarkaa digirii sadaffaa yookiin PhD barsiisuu jalqabuu fi waggaa duraa sirna gadaa kana yuunivarsiitichi sadarkaa digirii lammaffaan barsiisuu eegalee ture. Daayirektarri Inistituutii Qorannoo Sirna Gadaa fi Aadaa Yuunivarsiitichaa obbo Ayyalaa Kabbadaa Rooba kaarikulamiin qophaa'ee seeneetti irra ga'uu qofa to'afee jechuun immoo sadarkaa digirii sadaffaatti yeroo kennamu kun kan jalqabaadha kan jedhan qondaalichi faayidaa inni qabu ibsu. Yuunivarsiitiin seeneetii dhiyeessee appuuf godha erga seeneetiin mirkaneessee ergasii boordii fi qaama olaanaa dhimma kana laallatu erga beeksifamee booda fulbaana yookiin isa booddeetiif PhD in Gadaa and Governance Studies jennee jalqabna jechuudha. Toota Great qorannoo kana gaggeessuu fi bakkichi bakka mijataadha. Durii namoota biyya alaatiin namoota bakka biraatii dhufanii aadaa kanallee baay'ee keessa hin beekne hojjetamaa ture. Amma garuu asitti banamuun isaati namuma keenyaan Oromoodhumaan uummatuma aadaa kana maddisiiseen irratti waan hojjetamuu fi qorannoo fi qo'annoon jirus kan lafa qabatee fi amansiisaa bifa ta'een waan deeggaramu waan ta'eef baay'ee carraa guddaadha. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo simbiraan hangaa jechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hokkara naannoo Oromiyaatti dhalateen kanneen haleellaan nurra ga'e jedhan ammallee doorsisni nurra ga'aa jira jechuun ibsuu isaanii Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibse. Koomishinichi miidhaa waliigalaa ga'e osoo qorachaa jiruuti dhimma kana kan odeeffate. Guyyaa tokkotti qorannoo taasifameen namoonni 138 vaayirasichi yeroo irratti argamu 13 immoo Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa ibse. Tibbana qorannoonis hammi namoota qabamanis haalaan dabale. Walaayittaatti humnoonni nageenyaa mormitoota irratti tarkaanfii humnaa ol fudhachuu akka dhaaban ajjecha raawwate akka qoratamu akkasumas kanneen lubbuun isaanii darbeef mootummaan akka beenyaa kan falu gareen mirga namoomaaf falmu Amnesty International ibsa irra baaseen gaafateera. Caffeen Oromiyaa gaazexaan riippoortar roobii darbee obbo Lammaa Magarsaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uun miseensa mana maree federeeshinii turan irraa baafamaniiru jedhanii gabaasee dogoggora jechuun akka sirreeffama taasisu gaafate. Gaazexichi qondaaltota lama biroo torban darbee badhaadhina irraa ittifamanis durumaa miseensa mana maree federeeshinii miti jedheera. Naannoo kibbaa godina Shakkaa aanaa Yakkii keessatti gaaffii godina taana jedhu walqabatee daandileen aanichaa bakkeewwan kaan walitti fidan cufamuu akkasumas dhaabbileen garaagaraa tajaajila kennaa kan jiraattonni himan. Qondaalli nageenyaa naannichaa dubbisne hidhattootatu kana godhaa jira jechuun himataniiru. Oduu biraattan darba erga adda waa'een baqee booda gara
edda Adawaawiin diigamee booda gara paartii badhaadhinaa haaraa hundeeffameetti makamuu kan hin barbaannee fi waltajjii siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa olaanaa qabaachaa kan ture TPLF mootummaa federaalaa waliin waldhabdee keessa tureera. Muddamni kun immoo naannichi addatti filannoo gaggeessuuf sochii eegaluusaa walqabatee cimeera. Waldhabdeen mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay dhaaba naannoo Tigraay bulchuu lolatti adeemuu mala jechuun gareen Crisis Group akeekkachiiseera. Qorannoo dhaabbatichi har'a baaseen ministeerri muummee Abiy akkasumas qondaaltonni Tigraay mariitti akka deebi'an akkasumas pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa akka jaarsummaan dhimma kana hiikan yaada dhiyeesseera. Firaafoolii Dhugaasaa gabaasa qabdi. Haala yeroo Itoophiyaa keessattuu waldhabdee mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay jidduu jiru irratti xiyyeeffachuun dhaabbanni International Crisis Group xiinxala fuula 14 baaseen naannoo Oromiyaatti nageenyi dhabamuunii fi waldhabdeen mootummaa federaalaa fi kan naannoo Tigraay jidduutti argamu haala mariitiin hiikamuu qabaataa jedheera. Kun ta'uu yoo baate garuu ce'umsi siyaasaa abdiin irra kaa'amee ture gufuun mudachuu danda'a jechuun yaaddoo isaa ibseera. Nageenyi dhabamuun magaalota Oromiyaatti dhiyeenyatti mul'atan ce'umsa biyyattiin eegaltee balaarra buusuu dhimma danda'udha jedha dhaabbanni kun. Hayyoonni naannoo Tigraay mirga ofiin of bulchuu naannoo keenyatti filannoo gaggeessuuf nu dandeessa ejjennoo jedhu qabaachuun mootummaan federaalaa gama isaatiin ammoo kan akka hin eeyyamne ibsuun waldiddaan uumamuu ibseera. Haa ta'u malee akka dhaabbata kanaatti ejjennoon qaamolee lamaanuu qabaatan kan baasu miti jedha. Qaamoleen lamaanuu qarqara allayyaatti adeemaa jiru kan jedhe dhaabbatichi waljibbuu fi waldiddaan paartii badhaadhinaa fi TPLF jidduu jiru egeree biyyattii kan dukkaneessudha jedheera. Gabaasni kun filannoo wal qabatee yaaliin aangaa'onni Tigraay irraa buufachuuf taasisaa turan balaafamaa arga jedheen booda ministeerri muummee Abiyyis hoogganaa biyyaa fi badhaafamaa Noobeelii nagaa waan ta'aniif irra caalaa kaka'umsa fudhatanii haasaa araaraa isaanii gara hojiitti akka hiikaniif gaafateera. Waldhabdee mootummaa jidduugalaa fi TPLF jidduu jiru laaffisuuf gareen jaarsummaa waxabajjii keessa kan eegalee ture ta'us ejjennoo cimaa qaamoleen lamaan qabaataniin jaarsummaa kana gara qaama olaanootti dabarsuun barbaachisuun hin oolle jedha. Haa ta'u malee qaamolee lamaan ejjennoo cimaa qabaatanii jiran kanneen gara daandii walakkaatti deebisuuf salphaa akka hin taane ni eegama jedheera. Pirezidaantiin paartii Baaldaraas Dimookiraasii dhugaaf kan ta'e Iskindir Nagaaratti guyyaa irraa dhaddachi qorannoo duraa eegaleera. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti dhaddacha irraa ragaawwan abbaa langee kan dhaga'aman yoo ta'u, ragaalee biroo dhaga'uuf immoo waxabajjii bultii 12 beellama qabateera. Obbo Iskindir dheengadda mana murtiin dhiyaadhu jedhanii turan. Gama kaaniin miseensa koree hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Dajanee Xaafaarratti manni murtii guyyoota dabalataa 10 poolisiin dhimma isaanii itti qoratu eeyyameera. Kana dura koronaa vaayirasiin qabuu isaanii kan ibsame qondaalli kun guyyaa irraa dhaddachaa kan dhiyaatan yoo ta'u fayyaan isaanii sadarkaa gaarii argama jedhaniiru. Abukaatonni dhimmi wabii gaafatan waan irra geeru abukaatoo isaanii obbo Dajanee Fiqaaduu gaafadheera. Dhimma mirga wabii hin eegamu waan jedhu irratti mirga wabii wal qabatee gaaffii dhiyaateef ajajuma kamiyyuu mirgi wabii hin eegamuu fi konsiideriyyuu hin goone akkuma itti dhiiseeti yeroo beellama guyyaa 10 galmeen qorannaa akka dhiyaatuuf guyyaa 10 kenneera jechuudhaan beellama kenne. Gaaffiin wabii gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo gaafatee immoo manni murtii kuffiseera. Abukaatoon isaa obbo Kadir Buulloo akka BBCtti himanitti guyyoonni dabalataa poolisiin dhimma guyyoo ragaatti sassaabu eeyyamameeraaf. Akka manni murtii qoratetti poolisii ragaa qorannoof akka yeroon akkas barbaachisu manni murtii waan amaneefi guyyaa 10 kenneefii jira jedheetti ajaja kennaadha. Kanaaf dhimmi wabii kufeera jechuudha. Kufii hin fudhanne. Kuffiseeti akkaataan poolisiin gaafate guyyaa 14 gaafatanii turani guyyaa 10 qofa kenneefi poolisii manni murtii. Gaafa kibxataa dhaddacha irratti kan dhiyaate ture guyyoon ragaa sobaa bahinaan jedhee dubbate jechuun abukaatoon isaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. Xumurarra geenyeerraa artiist Hacaaluu Hundeessaa 6-7 muraasa dura ture magaalaa Finfinneetti kan ajjeefame. Namni Hacaaluun mana hidhaa seenuu isaa duran beeka jedhuu fi walleewwan isaa keessaa qooda qabu immoo Simee Tufaadha. Simee Tufaan wantoota Hacaaluu adda taasisan gaafadheera. Simeen walaloowwan garaagaraa kan Adwaa dabalatee Hacaaluuf barreesseera. Hacaaluunis dhimma walaleessaa kana irra deddeebiin yeroo dubbatu dhaga'ama. Hojiiwwan Hacaaluu irratti turtiin taasisne kunuuti. Waa'ee qabsoo Oromoo, seenessa qabsoo Oromoo, seenaa qabsoo Oromoo fi fuulleffannaa qabsoon Oromoo gara fuulduraatti itti deemu irratti yaadamee dalagama. Walaloonsaa yeroo walaloo barreessuuf
waliin teenya yaada kana akkamitti ibsina jenneetu yaada dachaadhaan namuu gara fedhetti akka hiikkatu goonee itti dadhabnee barreessaa turre dhugaa dubbachuu fi kan yaadadhu sirboota Hacaaluu keessaa kanumti jaalala qofaaf inni sirbeen yaadadhu. Weellisoota kaanirraa wanti adda isa godhu maali? Wanta hubatte yoo jiraate? Hacaaluun waan jedhe nama godhuudha. Hacaaluun nama sirni sirraa bareedu, nama sirbi sirraa bareedu, nama tolli sirraa bareedu, nama lolli sirraa bareedu, nama waan tunduurraa miidhaguudha, nama waan sirbi sana guchatti jijjiiruudha. Hacaaluun namuma sirbeetuma dhiisu miti. Sirba sana sirnatti nama jijjiiruu danda'uudha. Humna akkanaatu qaba. Sirba sirnatti jijjiiranaan jette maal jechuu keeti? Fakkeenyaaf gabaa galtuu gaggeessan hin dhaggeeffatu malee namaa gamtus hin dheessanii wareegamu malee jedhee sirbeen hin dheessine bar. Itoo biyya keessatti diina rasaasa addatti qabu duukaa dhaabatee waan qabsoon gaafatu godha. Sirba sirnatti jijjiira jechuun kiyya kana. Akkana jedhee sirbee qofanneessine hin sirneessa waan sirbe sana sirneessa waan jedhe sana godha jechuudha. Walleewwan isaa keessaa kanneen qabsoof sirbee sanatu mul'ata akka kiyyatti waan akkasii hubattaati. Isumatu kan dhalateef qabsoof dhalate mucaatu wanti inni irratti xiyyeeffatu yeroo hunda yoo akkana ta'e wayya kan inni jedhu qabsoo Oromoo irratti seenaa Oromoo irratti albeemota gara fuulduraatti hojjetu hanga har'aa qabsootti jirraati. Kaleessa qabsoo mirga diinaan sarbamne gara fuulduraatti deeffachuudhaan qeerroodhaan deebi'aa jira. Kanaaf isin deebi'a. Kana booda immoo seenaa hatame deebisnee saba keenyarraa seenaa haalame deebisna jedhee Aduwaa irratti waan Oromoon hojjetaa ture kana qaroomina kushii as waan Oromoon gochaa ture kan immoo seenaan saasuun saamame deebisnee irratti qorannoo gaggeessinee hojjenna jedhee sagantaa bal'aa otoo qabuutu Hacaaluu wareegame. Kana agarsiiftu kan inni lafa sii kaa'u yeroo darbe riqicha maqaadhaa riqicha Aduwaa guddaa isa Finfinnee jiru namni yoo seenaa dabsee labsi seenaan jijjiiru eenyu akka sarracee xaaliyaaniin kure eenyu buuphaan gowwoomee akka biyya gurgure eenyu sarracee akka maqalee dhaqe eenyu garaaf gowwoomee akka karaarraa maqe riqicha ragaa waama riqicha Aduwaa guddaa isa Finfinnee jiru namni yoo seenaa dabse. Fatamnee abbaan alangee jalqaba irratti ragaalee sadii dhiyeeffachuusaa fi isaanis akka dhaggeeffatamaniif mana murtichaa beeksisee ture. Haa ta'u malee shakkamtoota 14 keessaa 5 isaanis Geetuu Tarrafaa, Bashir Huseen, Sabbooqaa Olqabaa, Kennee Duumichaa fi Daawit Abdataa COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'uusaa poolisiin dhaddacha waan beeksiseef jechi ragaalee guyyaa har'aa osoo hin fudhatamin hafeera jechuudhaan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa natti himaniiru jechuudha. Manni murtichaas yaada abukaatoo fi abbootii alangaa erga dhaggeeffate booda ajajawwan kenneeti kan jiru. Isaan keessaa inni jalqabaa keessattuu namootni COVID-19 qabamaniiru jedhaman 5 fi akkasumas kunneen hafan 9 waliigala shakkamtoonni 14 bu'aan qorannoo isaanii akka dhiyaatuuf wiixatatti jechuudha ajaja kenneetiin jira. Kana malees immoo qabiinsa isaanii wajjin wal qabates abukaatoowwan isaanii kanaan durallee irra deddeebiidhaan komii dhiyeeffachaa akka turanidha kan natti himanii. Manni murtichaas poolisiin federaalaa dhaddacha irratti argamee ibsa akka laatuuf akka ibsuuf ajaja kenneeti kan jiru. Dabalataanis immoo bu'aa qorannoo COVID-19 dhiyaatu bu'uureffachuudhaan namoota bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'e irratti ragaalee abbaa alangaa dhaga'uudhaaf manni murtichaa wiixata hagayya 11 bara 2012tti beellama qabatee jira. Gama kaaniin abukaatonni komii dhageessuu isaanii dhageenye komiin kun kan maaliiti? Abbaan alangaa dhimmicha hordofaa jiranis komiiwwan abukaatoowwan shakkamtootaa dhiyeessan keessaa inni tokko keessattuu beellama wajjin wal qabatee jechuudha. Guyyaa har'aa kana akkuma beektu ammayyuu ganama itti himamee waaree booda yookaan immoo sa'a 7 fi walakkaa irratti akka dhiyaatanidha kan itti himamee abukaatoowwan jechuudha. Kanaafuu nuti maamiltoota biraas qabna. Kana malees immoo qophaa'uu qabna. Kanaaf haalli beellamni itti qabamu osoo sirratee jechuudhaan mana murtichaa gaafachuu isaaniiti kan dhageenye. Gama kaan miidiyaaleen hunduu dhaddacha irratti akka hin hirmaanne ta'eera. Wanni kun akkamiin ta'e? Naannoo dhaddacha erga geenye booda egaa gara dhaddachaa seenuu akka dandeenye fi kutaa biraatti jechuudha suur-sagaleedhaan hordofuu akka dandeenyu nutti himamee poolisootaan sakatta'amnee gara kutaa jedhamneetti seennee haa ta'u malee osoo nutti dhagahamu hin turre.
Kanaafuu ni sirrata jechuudhaan daqiiqaawwan muraasa fachi teenyee eegnullee wanti sirrate hin jiru. Kanaafuu dhaddachi erga eegalee ture jechuudha. Sana booda baanee gara dhaddachaa seenuudhaaf yeroo jennuttis poolisoonni eegumsarra turan gara dhaddachaa kan seenne nu dhorkani. Kanaaf egaa erga dhaddachi xumuramee booda abukaatoo fi abbaa alangaa haasofsiisuudhaan odeeffannoo kana qindeeffachuu kan dandeenye. Ulfaadhu Abtaamuu gama kaaniin gaazexeessaan lammii Keeniyaa mana Jawaarii qabame Yaasin Juumaa koronaa vaayirasiin waan qabameef guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaachuu dhabuusaa abukaatoon isaa obbo Kadir Buulloo BBCtti himaniiru. Yaasiin kana dura wabiin akka gadhiifamu manni murtii murteessus hanga yoonaa hidhaa hin baanne.